Jara labeen san jara labeen san fidi akana no gore isa kote akana no gore Aos kakani takin jere katti jira kanga kana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجر تور دفتة في خبجان توتا خنيا خاد دنيا مرة تركم تن سلام تنتني تنجال لا بكم جرتن تسنا ركب دسنين جتة دفنة الحمد لله مالين دفتنين جا هفان كابو إن شاء الله تعالى هنقل ما فيديو خنيا تنفعنا ترى لايك شير سبسكرايب قدو دان وجوجي ساي سنين جنة عيد مبارك كل عام وانتم بخير سنين جنة الحمد لله رب العالمين وربنا ورب رهيت ربنا واتايسو انتم خنيا ونجي ربي سنتياتو الحمد لله مجرجا الره أيانا فدو حالنا في مجوني سلا كوبي أيانا رتي وانت كتك اسنيف كوبي سي يادي تروي حالنا مجوني إمالتون تيمي إمالتون رانجرا فراني ستي بدي عبديو كم قوتي مال ورنا جتا جرتن عبدي إن شاء الله تعالى جلاها فوداف هنديمو عبدي ربي نوفا فايسو اسن اللي ندوي قداف وردفتوتا في خبجان توتا خينيا قوتي عبدي رد لغا مسن هندوما خينياو متى دو تكنو دكوبسي مالي فيو جتن علمنا ما تقو تغنغرون نجرتي غرو قربان كن تغنغرا waan qabunatti hin fakkaatu ammaan tana haala deemu jiru kanarratti maali yoo jettan namni gaa jireenya dhuunfaasaa wayim jireenya maatii isaatii wajjin jiraachuudhaaf hawwii qaba fadhii qaba akkaan harkuttis akka irraa mul'achaa jiruttis la'annahu namni kun dirqiidhaan na jaaladhu dirqiidhaan na hojii kee deemii yoo isii hojii deemii maal godhuu deemti tamam maaltu isirra dalagamu deemu Julen san ammaaf tokko harka isaanii jira inshallah taala yeroo gabaabduu keessatti isa bira dhaquun kiyyaafan qabu garuu gaafaan isa bira dhaqetti tamam moosh isaan gara laafanii akkasitti Adra kan qabna kon qomashan jechu dhufe asinattu taani. wala garnaa beeti waliif ta'e nyaamurji wala Qomashan jechu taani. Qomashan jechu taani miti. Qomashan jechu namni kan Irraa qabna isma kala gandi isma kan warqan baabanni isma kana qaba. Qomashan san jabaani qabatee dubbata harka wanni irra qaqqabtu akkan jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya maaliif yoo jette nama sammuu hin qabne sammuun isaanii duwwaadha qafoo yaani akkamitti isiidhaa wajjin kaanii maali maallaqaan bitamuu jira akkas taanaan gaa dhiisi tolfatan magaalaa sanaa keessatti walitti jibaanii akka mana haareetti walii baanii dhageessee abdi humaa abshir rabbi si haa fayyisuuti ni fayyita obboleessa kiyya akan karaa deemes quba qabdaa laannahu haajaan an deemeef yeroo gabaabduu keessatti tana deebistu hin taane inshaallah sirraa bubbuleetiin jira miidhama kee argee sitti nusne tamam ammallee sibiraan jira wajji jirra dhageeffadhu isii dhalaadha duniyaanu firraani dhorkiti jaalattus jibbitus duniyaan firraani dhorkiti mini dhorkiti tamam akkana gaggeessee jechuu dhageesse isaan ammoo namni yeroo sanitti information isaanii kannee isiidhaaf kannee akka isiin mana hin jirre hubattee manatti si dhufuun san hedduu maali nama si wajjin hariiroo gaggeessee moo wayim nama si wajjin dhufee si bira gattaa'ee jira yeroo sanitti ko ilma dhiiraati tamam isin bakka jirtanitti tokkicha san qabaadha kanatti kekketifa garuu gaafaan an dhufetti rabbiin isaa baasu tamam kuni jechuun diina gurraacha isin galee ilma oromoo ta'ee keefitti sammuu kasii baaddatee deeman hordoftoota kabajamtoota keenya nama yaadu ta'ee akkamitti waan akkasiisan yaadeenni sanuu mana namatti dhufanii hoggaa miila nama kakaasanii maal jaanii xiqqishumallee yaadanii garuu alhamdulillah baga rabbiin lubbuu teessii oolchee baga rabbiin guyyaa arraa guyyaa jaalatamaa fi kabajamaa kanaanillee rabbi si eege si galee intalti shayxaana tamam isin addunyaa tanarraa si galchuudhaaf kanama si fidatte bagaatilleen if bira jiraatte tamam silaa nama darree taatee gartee miti kuttee si galee arra garuu alhamdulillahi rabbil alamin atu si tana hordoftoota fi kabajamtoota keenya
wanni deemaa jiru akkuma agartan sanii garuu inshaallahu ta'ala wajjin jirra dhageeffadhu bakka isaan seenan magaalaa sanaa tana keessatti bakki isaan seenan jiraannan haa seenanii yoo goda qotatanii goda tolfatanii akka hantuuta ol beebasoo ofirraa laalee waa balleessee goda deebuutti goda qotatanii qabaatan. Ilmi dhiiraa tokko gizee akkanumatti fe'atuma lafaa kee mana namaa dhaqee waa balleessee maal jedhu isin sammuu qaba jettaniini. Nama sammuu hin qabne akkaan beekuttis akkaan laaluttis akkaan yaaduttis nama sammuun isaa duwwaati. Isin galee ammoo awoo rabbiin karaa agartee karaa tokko irratti waliin nu haafitu. Isin galee isin garuu guyyaa san lubbuma baasuudhaaf dhuftaniimi lubbuun isaa bagaafti. Ammoo lubbuu teessanii bakka seentan qofa laalladdaa. Yoo isin akka shunkurtatti hin ciramin ani faraani miti. Isin galee isin gaarraan tana dhuftan nam takkaan akkasirra odoo san gaggeessitanii akka shunkurtatti ciramu teessan. Tokkichuma saniitu agartee kaanillee baasuu ta'a hordoftoota keenya. Isaan gaa bitamaniiti maallaqa nyaatanii dhufanii isuma agartee harkee jiru isaanii jiru kanaatu isa sanillee haa deeme san dhiyeessa. Isiis magaalaa sanaa tana keessa jiraattee abadan ni baati jettanii xiqqis tokko nu eegina. Yeroo gabaabduu keessatti kan hin qabeessin gurra qabeessinii dhiyeessuu ta'u. Tamam dachii seentee samii seentuu anuu faraani na jalaan baatu. Tana ifiin irraa abdiin qaba. Isin galee eessa geessee isin narraan tana dhaadannaa akkasii gocha akkasii gaggeessite. Way. Wallahi sirreef. Ammallee akkam silaa. Waan takka agartee miti ati ganaa waan siin galiin jira. Ifuu hin hubanne ifu baddu dura. Namaan miidhaa dura. Ifu baddu eessaan jiraa dura maalirraan jiraa dura eessaan jiraa hubadhu itti yaadu si barbaachisa. Si galee dirqamni hin jiru. Arrallee borullee dirqamni hin jiru. Arkuufillee teessu ija lamaanitti. Si galee ani sin fadhuu sin barbaaduu sin jechaa jira. Si gala ati maali dila kana if darartee bar maa ifin dhiis. Way. Hordoftoota keenya akkuma isin garaan gubachuu jirutti garaan na gubachuu jira wallahi laazim. Akkuma isin garaan gubachuu jirutti tamam faraan dheexee maaliif waan kana isiisan nuuf hin dhiyeessin maaliif hin qabne eessa baati qabuun isii hafan qabu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Yeroo gabaabduu keessatti isin gala haala lafa sanii haala naannoo sanii jala goonee jirra jala dalagu jirra. Si galee bakkumaan taa'ee yaadaan agartee namaan isii barbaadu jira sanuu dhiiraanii miti. Tamam saayibbanuma isii nauma isii dhiyaatutu isii naaf qaba. Isin galee akkasittiin isii fuula keessan duratti tamam waan irraa yaadisan yaaddi bakka irraa gochisan kaaftee itti dhufte tamam fuula keessan duratti hordoftoota fi kabajamtoota keenya isin dhiyeessee isin garsiisuu ta'anii faraanii. Isin galee saniifuu isinilleen hanqa agartee nuti isiniif dhiyeessinutti abshira if duuban deebina maaliif wanni isin jettan guutuun dhibbatti harkaatiin jira. Isin galee gochi kun tura malee halaatti maal jaan turti malee tol fagaattee deemtus turti malee booddeen isii lafaa kanuma bichaa beekaa hanqan feeti tumsa qabaa hin hubanne namni sin beekne sin madaalin jettan Oromoon duraanuu dhuga baanti orootiya naaf jiraadhaa hedduu takka hedduu wallahi wanni irraa hafe hin jiru. Isin galee akkasumatti gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya haalli deemaa jiru haala kana maaliif yoo jettan ani aararraan jira gaddarraan jira sammuun tiyyaa hin tasgabboone tamam haala yerootii fi gocha isarra ta'ee fi tamam eegaan guyyaa manguddummaa mana Ibraahim dhaqee mana Ibraahim irraa tamam iftuun achi naa fi Ibraahim waliin baaste booda
ganamuma saniin xiqqishoo imaltuu deemee bakka hojii takka ilaarra hojuma san irraan jira. Isinii galee hordoftootaa fi kabajamtoota keenya hojii san inshaallah faalansii xumureetiin jira boru wayim iftaan jechuu inshaallah nin deebi'a isaan biratti nin argama abdiis dhaqeetii ilaalaa tamam rabbi haa fayyisu hoggaanatti immoo hedduu xiqqishuma na seentee malee hedduu hin miidhamne maal naan jee ati humaa miti ka godhees harka namaatii mi dachaa godheeti kafalata sii galee isin garuu isin dhugumaan haati siisii dhaltee dhageessanii jeena haye bakka duniyaan jirtu quba qabde saniif san goote baga goote garuu bakka seentu qofa fala dhawadhu sii galee bakkee ati seentu yoo jiraatte aadi nasiiba keeti san carraa keeti sii galee aboo humaa miti har'a waan hin taane qeessi seeneeti dhageessee obboleettii tiyya dumaashii tiyya qaalii fi gaarii namaa sii galaa waan hin taanetti sammuu ta'eef hin rabbashin sii galee isii ammoo irraa daleena caluma jiituma eegi sii galee obsa rabbi siifaa kannu obsa ni qabda duraanuu obsi tamam kun hundinuu tura malee harka kee seenuun hafa hin qabu akkasuma gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ayyaana gaarii isiniif haa godhuu warra baranaa kan bareeddu rabbi isin haa taasisuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ilmaan muslimaatis bakka jirtanii nageenyi rabbi isin biraa jiraatu Oromooti tan kiristaanaa tan qilleensa addunyaa kanarratti wal hordofaa jirru bakka jirtanitti nageenyi isin biraa haa jiraatu waaqayyoon tumsa isiniif haa ta'u akkasumatti alhamdulillah rabbiin umrii keessan keessa barakaa jireenya keessan keessa barakaa hojii keessan keessa barakaa rabbi isiniif haa kaa'u hunduma keessanuu Oromooti isiniin jaaladha isinilleen du'aay nuuf godha tamam garuu gocha kana hojiidhaan yeroo gabaabduu keessatti isin agarsiifna inshallah taala hanqa nagaan rabbi waliin deebisutti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nagaan najiraadha